Ani maqaan koo Siisee Dassaalenyiin jedhama. Akkuma beekamu bara 2008 fincila diddaa garbummaa uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti gochaa ture keessatti gaaffiilee yeroo sana gaaffii maaster pilaanii, gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii Finfinnee fi gaaffii afaan Oromoo illee afaan federaalaa nuuf haa ta'u, ajjechaa nurraa dhaabbatu, hidhaan nurraa dhaabbatu, hayyoonni keenya hin dararamiin kan jedhu gaaffiilee muraasa Oromoon qabu kana keessatti hirmaannaa gochaan ture. Dhukkubbiin amma natti dhaga'amu akkuma argaa jiru uummanni Oromoo hundi madaa kana baatanii ciisuun hin jiru, dhaabbachuun hin jiru, taa'uun hin jiru, dararama hedduu keessa hin jira. Hirriba faanallee hirriba gaarii lafee hin beeku, guyyaa deemee miillee hiikkadhee deemee hin beeku, yoon taa'e na dhikkifata, yoon deemu na dhikkifata. Akkuma amma argitan kana kun akkasitiin hin coonfaa, hin mala'a. Dararama hedduu keessa waan hin jiruuf uummanni Oromoo lafa jirtan hundaatti waan qabdaniin qabeenyaanis ta'e yaadaanis ta'e waan barbaade haa ta'u na bira dhaabbadhaan isinii jechuu barbaada.